Filachuun barbaachisaadha. Wanta nuti filannee jireenya keenya jijjiiruu kan danda'u wanta nuti ofitti haasofnudha. Sammuu keenya kan sirreessu waan nuti sirreessu namni guyyaatti gara yaada 60 hanga 70 yaaduu danda'a. Isa keessaa garuu yeroo waan darbedha. Yaanni inni yaadu waan darbe jechaan waan isa quunname waan rakkoo guddaa waan itti madaa'e waan itti dheebote waan itti rakkate kan darbe kan duubaa yaada waan ta'eef jireenya gara fuulduraa ammanuma waan gochuu hin danda'u jijjiiruu hin danda'u. Parsantaa 5 qofaadha jechaadha jireenyi inni har'aa fi gara fuulduraatti kan yaadu. Parsantaa 95 kan darbe jireenya darbeedha jecha. Kanaafuu sammuu keessan maal soorachiiftu soorata akkamitti laattuuf addaan baasuun barbaachisaadha. Yeroo hunda nan danda'a. Yeroo hunda gammachuu, yeroo hunda nageenya sammuu keessan itti himtan taanan sammuu keessan kan qabatu waa'eedhuma kanaati waan ta'eef nageenya, jaalala, fayyummaa keessan, jaalala maatii keessaniif qabdan, jaalala biyya keessaniif qabdan, jaalala dhala namaatiif qabdan yoo ofitti haasoftan yoo soorachiiftan sammuu keessan isuma deebisee too disaayidii godhu kan ife kan murteessu sammuu keessa waan ta'eef murtii adda addaa irratti yeroo baay'ee kan nu rakkisu kana dura waan sammuun keenya qabatee jirudha. Seevii godhee yookaan galmeeffatee kan jiru waan ta'eef kanaaf sammuu keessanitti waan haasoftan waan dhaggeeffattan waan ilaaltan identify yookaan adda baafachuun jiruuf jireenya keenyaaf baay'ee mijataa jira.